Mashallah hiree ijoollee kana labsot. Waa ijoollee dubbataa booda. Boyichi kun eessaa dhufee akkamitti dhufe isa jedhus wajjin ilaala. Tiiktaakaroonni hundinuu hiikamanii jiru. Abbootiin gadaa moo rakkina guddaa asirratti hojjetanii jiru jedhamaa jira. ያለቅሱ ሁሉ ይስቃሉ አይቀርም። ዳውን ኦሮሞ አባ ገዳ ኤኙ ሲንፊለቴ አንጎገ ኢታ guys abbaan gadaa yookaan immoo haati sinqee tashalabbee duriyyee zimbiloota maneedhaatti hidhame tokko jara kana kan hiiksise abbootii gadaati. Abbootiin gadaa deemanii mangistii kadhatanii ijoollee tiiktaakarooti kana hiiksisanii jiru. Garuu moo jara irratti qeeqni guddaan ka'ee jira. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un suuraan as gubbaatti agartan kuni haadhaa fi ilmoo guyyaa takka keessatti lubbuun isaanii dabreedha. Osoon beekin tibsiina nyaachisanii. Osoon beekin tibsiina nyaachisanii. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtu nagaa keessanii haadha zarafaa guddaa qabna warroota. Biyya Naayijeeriyaa jedhamtu deemnee zarafaa guddaa gatii gaggeessinu jennaan hariin keessanuu qophaa'uu qabdu ቪዲዮ kanarraa laallee kaane እንዴም ይሄ እንግዲህ ከጀርባ የምትመለከቱት የአስክሬን መያዣው ደግሞ የሬሳ ሳጥን ማለት ነው ሙሉ በሙሉ በወርቅ የተሰራ ነው። በናይጄሪያ ውስጥ ያለ አንድ ፓስተር እንግዲህ እናቱን ለመቅበር ወር ደግሞ እናቱን ሀዘን በአስመልክቶ ነው እንግዲህ ይሄን የመሰለኝና እናቱ 104 ዓመታቸው ነው ሲሞቱ 150 ሚሊዮን ናira ነው ያወጣበት ኦልሞስት ወደ $105,000 የአሜሪካ ዶላር አካባቢ የሚያወጣውና በወርቅ ነው የምትመለከቱት ውስጥ ያሉት እናቱ ናቸውና የምትመለከቱት ቀበስን ሰዓት የተካሄደላቸው ሰባው በጣም ኤክስትራቫጋንት ከመሆኑ የተነሳ ላይምሮ የሚከብድ ነገር ነው የምንሰማውና 150 ሚሊዮን ናira በእነሱ 150 ሚሊዮን አውጥተው ደግሞ $103,000 አካባቢ በላይ ወጥቶ በእኛ ስንት እንደሆነ ካልኩሌት አድርጋቸው አስቀምጡትና እንደዚህ አይነት የሳጥን አዘጋጅቶላቸው ያው አፈር ገብተዋል። መረጃ ነው የነገርኳችሁ። ሰው ምን ያክል ገንዘቡን የት መጣል እንደቸገሩና የት መጣል እንደከበደው የሚያሳይ ነውና እናንተ የሁሉ ብር ቢኖራችሁ ብር ኢትዮጵያቲ የሮ ካልኩሌቲ ጎተኑ ገረ ብር ሚሊየነ ኩመ ዲግደማ ወይ አከሰናን ዱፈነት ይፈካት ሶጀቹ ዳመ ማልጎቹ ቀብና ኢሳን ቀበረ ምን ይጅሩ በከጀሪ ቀበረ ሜሞ ፉዴ ድፌራ ቆይ እሺ ፕላኒንግ ኬኛኒ ሙድለተ ጀዲ አብዲ ጉዳን ቀባ አመኑ ከኑ ጅሩ ኢትዮጵያ ከን ጀረምቱ ብየ ከነ ከሰ ዝራ ብየ ከነ ኬሳ ካኒ ናይጄሪያ ዲሙዳፍ hammamtuun barbaachisa yeroo hammamtuun barbaachisa biyaans jee tokko lamatuun barbaachisa yedduu kana keessatti akkuma isin beektanu bishaan galaanni wayin jiru afrikaan kan das nama jettu biyya tokko deemuudha jenna makiinaadhaan hundeemama galaanni tokko biyya kana keessa gatiin jiraanni jenna akka barbaadan biyya gara biyyaatti makiinaadhaan yookiin miilaan deemuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu jennaan ammanuu Itoophiyaadhaa kaanii Naayijeeriyaan biyya jedhamtu Naayijeeriyaan as jirti. Itoophiyaadhaa ollaan keenya Suudaan jirti. Suudaan irraa kaastee immoo Chaad jirti. Chaad irraa kaaneeti gara Naayijeeriyaa deemnu. Naayijeeriyaa deemuudhaaf ji'a lama yoo nu barbaachise nama meeqaan deemuu qabna amma? Boolla keessaa deemnee Qaallittii keessaa baasnee boolluma sana keessatti deebisnee waan ittiin qabaraman sana saaxanii sana baafannee dhufuudhaaf ji'a meeqatu nu barbaachisa? Jinii lama nu ga'a miti. Ji'a lama keessatti baasnee dhufna nama meeqatu nu ga'a? Namni 5 nu ga'a bakka. Namni 5 nu ga'a. Shanan keenya iyyuu dhiira ta'uu qabna. Ijoolleen dubaraa yoo deemte bichuusi rakkinni gatii jiraachuu danda'u jennaan karaa kana irrattis rakkinni guddaan jira gatii jira. Birriin qoddanna walumaa wajjin qoddannu. Akka intiniin taane ishii birrii rakkoon qabu walumaa wajjin qoddanna. Amma nama meeqa taanee deemna? Nama 5 taanee deemna na wajjin. Achi geenyee deebi'uudhaaf yoo ji'a lama nu barbaachise ji'a lama kana keessatti immoo birrii meeqatu nu barbaachisa? Birrii nyaataa keenya galaa keenya jechuudha. Haa ta'u bakka eessaayyuu liqeeffannee biriyaans birrii gara 500 wayii qabannee deemuu qabnaasi. Birrii 500 kana yoo karaa irratti finne miiliyoona 20tu furannee dhufnee oorota. Nu foroorsiin keenya meeqa amma gara 12,000 iyyuu hin geenyu miti. Birrii nama 12,000 kanaafituu hirreefu birrii miiliyoona 2 ol arganna oorota. Qaldiin qaladdaasi Naayijeeriyaa deemuudhaaf immoo rakkoon qabu kunoo bakka bishaan keessaan deemnu Liibiyaadhaan hin baanu. Namni Liibiyaadhaan biyya meeqa deemee du'aaf jireenya keessa darbee miti birrii kana kan argatu. Nummoo Naayijeeriyaa keessa deemnee yoo waan kana hojjenne maal ta'aadha amma. Kanaaf amma akkami ati kaayyoo kee jijjiirtee gara keenyatti deebitamoo haaluma kanaan itti fufta? Dhugaa rabbichaa bakka pilaanii koo kana irratti mari'annaa deemuu qabna warroota. Amma waa'ee isaa nuti sabbakoo odoon taane deebitamoo deebituudha jecha gabaabaa. Maalis inni itti fakkaata. Hin deemnu? Waa'ee baaki! Ani nama hidheen immoo kana wajjin nyaata urkusiin kuni. No ibti sabir. Badi yang kizan video wajasa usni boche akhi. Sabir I love you buddy. You love me love. Sinjala dechum badi mas. I love you my friend. Please ma ibti.
Oroota jaalallee akka nama godhu hin beekan immoo namatti hin kolfinaa sen dhugaa rabbicha namatti hin kolfinaa gurbaan keenya kunis immoo haadhuma janna malee maal janna shi kana mee meedhaala. Astaghfirullah alazim. ሩኪ ይመችሽ ይመችሽ። አዋ እንጨምጨም በደንብ ከሰጣችሁ በደንብ ከሰጣችሁ ወዲባይ ወደባይ አይና ላይ የምትሶም መሳይ ወዲባይ ወደባይ አይና ላይ የምትሶም መሳይ Oroota warraaf abbaa manaa haadhaaf ilmoon seeyyaane iyyuu dhugaa rabbicha nama meeqarraa qoradhee bira geetaniin fudhee dhufe jarri kun lamaan warraaf abbaa manaadha jaalalli bakka nama godhu jaalalli poolisii irraa akkasiin qabamtan usin godha jaalalli federaal irraa akkasiin qabamtan usin godha waa tokko እንደንደሰን ዋይ ጃራላ በቃ አፈቀርኳት ለምንድነው ማትረዱኝ አፍቅሬያታለሁ ፖሊስ ስለሆነች ነው ምንም ትሁን በቃ እኔ ከሷ ፍቅር ይዞኛል አይገባችሁም እንዴ ሂንጃላ ጤራን በቃ ጃራ ሊራና ቀበረ በቃ እሰለላ ያታቱ በቃ ነሙ ጉዳለ ማልላት በቃ ጃላ ጤኒጀ ነምኒያን በርባዱ ቶኮ ጅራል እሺ ቆፍ እሺ አልኤኙለ በርባዱ በቃ ኩኑ jaalalli poolisii irraa jaalalli nama barbaadan irraa sin qaba dhugaar jaallattanii miti kan jaalalli sin namarraa nama qabu soo gatii kana ta'e jenna jaalarra irratti immoo kolfuun qabdu dhugaa rabbicha Itoophiyaawiin immoo biyya alaa yeroo deemtan keessatti bakka tiraafi nyaachuun qabdanu sin nu tiraafi nyaan leesh ለምንድን ነው ይሄንን ያልበላሽው ስትለኝ ኢትዮጵያ ትራፊ አይበላ የመጣሁት ልሰራ Essene me kolfu jette Itoophiyaawiin tiraafi nyaatu bakka akkuma sin jedhaa jirtu dhugaadha bakka Itoophiyaawi tiraafi ayibala warri kun golgi isaanii nu እና በተደጋጋሚ እንደዚህ ሆነባት ማለት ነው እና ከዛ በኋላ ምን አደረገች ልክ ከሬስቶራንት ምግብ ስታዝ አርታኝ ተሰጠኝና ሙሉን የምትፈልጊውን ውሰጂና የተረፈሽን አምጪልኝ ማለት ጀመረች ኢትዮጵያዊ ትራፊ አይበላም እሺ ከዛ እሷ ትራፊ መብላት ጀመረች ከዛ ያበሻን ትራፊ እሷ መብላት ጀመረች ማለት ነው በጣም ነው በቃ አላቀም ነግሬያለሁ በቃ ደፋር ሆንኩኝ ቢገሉ አመነ ማዳሚ ከሰጥ ጊዜ ሲንትራፊና ከኒቱ አን ኢትዮጵያዊን ትራፊኛቱ ጀዲተን ኢቲሜጀት አገሰሪ ቢዚ ያን ኢትዮጵያዊ ትራፊኛቱ ጀዲ ጊዜ ኢቲሙ ጊዜ ሰነ ከሰ በሪቺቴናቴ ሲንጀዳጅት ጊዜ በሪቺቴናቱ ከነሙ ሰናም ቦደሙ ዴምቴ በከዳ ጊዜ ሲኛተ ቢጀት ይገልጡ ሰነራትኛ ዱከይቲ ኑሰ ስራፈኛና ዘዳዲ ኢሲዳን ቶኮ ሞ ኛራን ቀቡ ይንኪጅቡ ሚቲ ይንተርሳ እንደንታ አልነበረኝም በቃ ለኢትዮጵያዊ ያለው እንትን የነበረው ማስተካከል የምንችለው እኛ ነን ብዬ ስለማስብ ማለት ነው ለምን እናቃለው ሰው አይደለም ለዛም ኢትዮጵያዊ በሚለው ነው እኔ እንትን ምለ የነበረው ከዛ በቃ ልክ ምግብ ይመጣል ቅድሚያ ነኝ ፋንታዬን መውሰድ የጀመርኩት ኢትዮጵያዊን ትራፊኛቱ ጀደማዝራ ኦሮታ ኢትዮጵያዊ ትራፊ አይበላም በቃ ሳኡዲን ሞከና አርቴት ነጥ ፈካታ ነሞተ ባይናን አጂሱ ጀልቀብዴ ጅርቲ አከሚቴ ትራፊ ኬሳን አራቦተኛ አችስቱ ጀራ ኢትዮጵያ ጀቴ ነሞተ ባይ በቃ አርቴ ነሞተ ባይ አጂሳ ጀርቲ ጀደን ሳውዲ አረቢያ በ2025 ዓመተ ምህረት 340 የሚሆኑ ሰዎችን መቅጣቷ በሞት መቅጣቷ እየወጣን የሚገኘው እንግዲህ ሳውዲ አረቢያ ከ1999 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እንግዲህ ሪከርዶን ያሻሻለች ጀምሮ በየአመቱ ምትገላቸው ነው በየአመቱ ኤክሲት ምታረጋቸው ሰዎች አምና 2024 ላይ 338 ሰዎች ኤክስኪዩት ተደርገው ነበር በሳውዲ ገቨርንመንት ማለት ነው አሁን ላይ 340 ሰዎች ኤክስኪዩት ተደርገው ደግሞ ህይወታቸውን አጥተዋል ማለት ነው ከፍተኛው የሞት ቅጣት ከሚተላለፉባቸው ሀገሮች መካከል አንደኛው ነች እንግዲህ ሳውዲ አረቢያ የትኛውም ዜጋ አይቀራትም በድራግ ትራፊኪንግ ላይ የተገኙ በአደንዛዥ ዕፅ ጉዳዮች ላይ የተገኙ እንደዚሁ ደግሞ የሆነ ህግ የተላለፉ ሰዎች በስቅላት በመምጣት አንደኛ ነችና 340 ሰዎች የሚሆኑ ተገለዋል ብዙ ምን ሰማው ኤክስኪዩት ይደረጋሉ ደግሞ እንትን ይገደላሉ የሚሉ ወሬዎች ምን ሰማው ኢራን ውስጥ ነው ኢራን እንደዚሁ በስቅላት ብዙዎችን ተቀጣለችና ሳውዲ በጎራዴ ነው የሚቀሉት እንትን ብለዋቸው ይቀሏቸዋል አንገታቸውና ይሄ የድራግ ትራፊኪንግ ሴት እንትን አቢዩዝ ማድረግ ላይ ምናምን የሚገኙ ሰዎችን ነው የሚቀጡ እንደዚህ አይነት ኤክሲኪዩሽኖች ወይ ደግሞ ለወንጀለኞች የሚደረጉ የሞት ቅጣቶች ወደ ሀገራችን መምጣት አለባቸው እንደዚህ በተለይ ደግሞ ፐብሊክ እና ስዊፍት የሆኑ ቅጣቶች ስቅላት ወይ ነው መቅላት የሚባሉት ነገሮች ወደ ሀገራችን መምጣት አለባቸው ከዚህ በፊት ፕራክቲስ የምናደርጋቸው ነበር ገበያ መሀል ላይ ሰው መስቀል በስቅላት መቅጣት ምናምንና እሱ ነገሮች ወደ ሀገራችን የሚመጡ የክራይም ሬት ደግሞ የወንጀል ሬት ይቀንሳል ወይስ ምንም ለውጥ የለውም የሚመስላችሁ ሀሳባችሁ አከካናት ሳኡዲን አርቴሙ ነሞተ ባየረቲ አጃጃ ሙርቲ ደበርሳ ጅርቲ ኢትዮጵያዊን ኬኛ አደበ ጎደዳ ዱጋራ ብቻ ጀር ሳኡዲ ጅርታን ጀር ኢትዮጵያዊ አደበ ጎደዳ ማይነነ ሰንተራፊ ከሰማዳሚ ከሰኛችስተ ነው
Jarri maa nama sanatti hin fakkaatanu? Gara biraatiin immoo wiigii biyya keessa galchuun dhaabbateera jedhamee jira. ሴቶች አርቲፊሻል ጸጉር ወይም ደግሞ ዊግ ወደ ሀገር እንዳይገባ መከልከሉ ተሰማ። የቡርኪና ፋሶ መሪ ኢብራሂም ትራኦሬ ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ አርቲፊሻል ጸጉር በተለይም ዊግ በመባል የሚታወቁት ወደ አገራቸው ቡርኪና ፋሶ ምድር እንዳይገቡ መከልከላቸው ነው የተገለጸው። ትራኦሬ እንግዲህ በንግግራቸው አፍሪካ አህጉር እንጂ ሙዚየም አይደለችም ሲሉ ተደምጧል። አማ ከሲሚቲ ሆሮታ ኢራፍ ዱርባ አከሚቲ ገርገር ባፈናዳ ዊጊን ዮሃፌ ጣሪን ኬኛ ዩ ዲራ ፈካታ ዘረገቲ ጅር Dhiirri jechuudha dhugaa rabbicha durbaaf jedhee hiriira nagaa ba'uu qaba amma malee akkamitti dhiiraaf durbaa akkamitti adda baafannaadha amma. Sababa dallaaltichi Dubaay kun maallaqa isaa guutuu nyaateef rarraasee of ajjeese. Viidiyoo kana sheer koppii link riipost gochuun hanga xumuraatti nu dhaggeeffadhaa akkasumas nama kan nu barbaada. Namni isin suuraa asirratti argaa jirtan dallaala Dubaayidha. Maqaan isaa Ahmad Gabayyoo jedhama. Bakki dhaloota isaa Arsii Asallaa magaalaa Digaaluu Qidaameeti. akkasumas obboleessi isaa immoo Abdurrahman Gabayyooti Finfinnee jiraata. akkasumas Abdii Gabayyoo Arsii magaalaa Digaaluu Qidaamee jiraata obboleessi isaa jechuudha. Dallaaladha. Ilma keenya biyya raasii fida jedhee Dubaay keessa ta'e abbaa keenya tokkorkaa qotiyyoo gurguree waan inni ittiin ilmaan isaa jiraachifatu maallaqa guutuu harkaa fudhatee kee booda sin beeku jedhee jara bilookee irraa cufatee abbaan qotiyyoon ilmaan kiyya daa'imman ittiin jiraachifadhuun gurguree ilma kana Dubaayitti ergadhee jireenya narraa jijjiiruu maallaqa itti kenne maallaqa narraa fuudhee na bilookee ilmaan koo kun gaafa namni midhaan haammatu midhaan namaa geesse teessee natti boosu irra ofan ajjeesa fala dhabeeraa jedhee of rarraasee abbaan mucaa of ajjeesee jechuudha. Namichi kana godhee namichicha kanaa jechuudha. Bakki namichichi ijoollee Arsii Asallaadha. Akkuma dhasitti magaalaa feenyuu egaa magaalaa Digaaluu Qidaameeti. Bakki kun bakka dhaloota isaa bakka maatiin isaa jiran inni ofii isaatii Dubaayii jira. Abbaan of ajjeese kun ilmi kan koo deemee jireenya gadadoonarraa hajijjiiru jedhee qotiyyoo qabu qabeenya qabu guutuu gurgureetti kenne jechuudha. Eega maallaqa of hirkaan gaatee isin hin beeku jedhee bilookee abbaan gara itti goruun qabu ilmaan koo booda beeloftee boossee imimmaan si argurra qotiyyoon ittiin nyaachifadhus gurgureeraan ofii baafachuu jedhee of rarraasee jechuudha. Namichichi kun amma Dubaay keessa jiraata. Qaamonni seeraa Itoophiyaa biyya keessa jirtan suuraan isaa kunooti waan ta'eef obboloota isaa suuraa maqaa isinii kaaseera waan ta'eef Finfinnee keessa ka jiraatus tarkaanfii akka fudhatanii waan kana eenyu gootanuu fi akkasumas namoonni Dubaay keessa jiraatan namni kun akka waan nama ajjeeseetiin nabsa gadaayin akka nuu qabamu waamicha isinii taasifnaa jechuudha. Mucaan isin asirratti argaa jirtan kun immootii ka abbaan isaa of ajjeese Dubaayin naqa jedhee karaatti hafee rarra'ee hafeedha jechuudha. Saamicha gozii kana dallaalolti Dubaay taasisaa jiru. Saamicha kana mootummaan agatee dhaabsisuuf yaalaa jira waan ta'eef namichi kun akka maallaqa mucaa kanaa deebisuu fi maallaqni kun ijoollee yatiimummaatti hafteef akka galu waamicha oromummaa isin gaafa. Jechuun egaa waa'ee daldalootaa wanti nu haasuuf nun jiru yeroo baay'ee akka kana godhu akka namoonni maraatanuuf akka namoonni of ajjeesaa jiranuuf kan sababa guddaa ta'aa jiru jara kana abbootiin gadaa guutuu jaraa deemanii mootummaa dhiifama gaafatanii ijoollee kana hiiksisanii jiru. Ergi mootummaa dhiifama gaafatanii ijoollee kana hiiksisaniin booda immoo abbootii gadaa irratti qeeqa guddaatu irratti ka'aa jira. Abbaan gadaa yookaan immoo haati sinqee kashalabbee duriyyee zimmiloota mana hidhaatti hidhame tokkoof jaarsummaa bahu osoo hin taane biyya iddoo gurguddaatti eegamu dhaggeeffadhaa wanti kun dhugaadha taanaan dhugaa rabbii dogoggora cimaatu uumame dhaggeeffadhaa obboleessaaf obboleessatu bosonaaf gaara taa'e walitti tokkos jara kanaaf beektota meeqa gurguddoota meeqatu mana hidhaa jira warra kanaaf jaarsolii bahu haati sinqee abbaan gadaa. Daawun Oromoo abbaa gadaa eenyu sin filate aangoo gadhiisaa Oromoof Oromiyaa fayyadaa hin jirtan. TPLF warra kaleessa ilmaan Oromootti taphachaa ture, ilmaan Oromoo ajjeesaa ture, ilmaan Oromoo qalaa ture, ilmaan Oromoo caakkaa keessatti ari'aa ture, deemtanii ashkarii taatanii Adoonaay kaleessa maqaleedhaa dhufee gaafa inni hidhamu dhaxxanii jaarfummaa deemtaniif. Birriin isinitti lakkaa'amee kennameera ka isinitti battaname doolaarri. Oromoo isa garuu Oromoo qulqulluu ta'e waraanni mootummaa Oromoo rashanaa jiru, Oromoo ajjeesaa jiru, qeerroo Oromoo ajjeesaa jiru, qarree Oromoo beekaa Oromoo hayyuu Oromoo ajjeesaa jiruuf garuu guyyaa tokko jaarfummaa deemtanii hin beektan. Rakkina Oromoo fi Oromiyaa irra ga'uuf guyyaa tokko jaarfummaa deemtanii hin beektan sin. Yeroo faannoon uummata keenya Wallaggaarra, Harargeerra, Shawaarra ajjeesaa jiru guyyaa tokko jaarfummaa deemtanii hin beektan. Maqaa Oromoo fi Oromiyaa kaaftanii hin beektan
ilmaan oromoo warra mana hidhaatti rakkachaa jiru guyyaa tokko maaliif hidhama ebaakkaachuu jettanii beektan guyyaa tokko dhaxxanii jechuudha. Garaa keessaniif jettaniitu malee oromoodhaaf jettanii yookaan qomoo keessaniif jettanii miti. Abbaan gadaa warra amma filamtan jechuudha. Abbaan gadaa keenya yeroo amma jaallatus jibbitus Jawaar Mohammadii Lammaa Magarsaadha jaalmarroodha jaallatus jibbitus jechuudha. Bakka namni sin filate tokko illee hin jiru. Nuti warra qomoo isaatiif dhiigu barbaanna malee warra qoonqoo isaatiif jooru warra qoonqoo isaatiif dhiiguun barbaannu nuti. Adonai sooressakaa warri isaa sooressakaa birriifitti battananii birrii kee akkatti bakka guuttattee makiinaa isaatiin si geessee makiinaa isaatiin dhufee si fuudhee deema. Akka barbaadetti abbaan gadaa kana nuu godhe jedhee viidiyoo hojjetu. Dhaggeeffasitti nima. Yoon birrii darbitanii beektu si jammarsin. Amma naqee Oromoo amanuu naqee Tigiree Amaara amanuu naa wayyan. Mana Amaara buluu naa wayyan naqee mana Oromoo amanee Oromoo wajjin buluurran. Yes, akka itti maayinta'u malee yoomillee taanaan. Akkas jedhanii namoonni baay'een abbootii gadaa irratti qeeqa kaasaa jiru. Abbootiin gadaas wanta kana hojjechuun jaraa sirrii miti kan jedhanii baay'ee kana haasaa jiranus jiru. Abbootiin gadaa immoo nageenya biyya keessatti buusuudhaaf shoora guddaa gatii taphatanu jennaan. Ijoollee waa tokko hin beekne kana immoo mana hidhaatii baasuun jaraa sirriidha jedhanii immoo kana haasaa jiran tokko tokkos jiru. Isin maal isinitti fakkaata? Komantii jala. Waxiin geessine. Tole dafka. Jireenya akkamii keessa jira yaa Rabbii koo? Maaliidha jaalalaaf jedhee akkana kan hunda gooma? Mana sirreessin eegi. Mana illee biyaan san sirreessituufi jechuun jaalalaaf kan inni kana siif hojjetaa jiru. Kan waxii waxaamaa jiru ko jaalala keetiif malee ko waa tokko hojii isaa ta'eef miti. Hojiin isaa deemii falaxee fiduudha. Kan taa'ee immoo hojjetu si. Garuu jaalalaaf roomaantikiidhaaf taanaan garuu wanta akka kanaa kun baay'ee bareeda. Bultii keessan kan bareechu waan akka kanaati malee inni dhiibbaadhaan deemanii immoo wal hojjechiisan kun oruuta. Buna illee dhaabii. Si buna isa dhaabu. Bunas kan dhaabu isa absiitiis meemee irratti gatiitti waxii bideena siif hojjetu silaatee bakkuma haa guuttatu waan. Garuu an kana galaan jirre mana kana keessatti ana moositu haadha warraati. Dalalagaa silaati daladdu aanatu dalagaa jira. Osoo dalaga makii yoo narraa qabdee kan kee dalaginaan jette homaa rakkoon qabu. Ati garuu akka obbaa warraatti dhiqattee dibattee deemu jirta. Kuni maaliif ta'a? Haalli kan kee kunnatti tolaan jiru garuu hawwi. Yoo na jaalatte waan kana caaluun goota yadhisi waa siinee hojjedhu na eegi. Garuu immoo ati jaalalaa fi dalagaa addaa wallaalu jirta. Yadhisi hojii kee hojjedhu. Ammaa eessa akka deemtuu fi eenyuun bira akka deemtu laaluun qabu. Dhuftee bareedduu tokko. Dhufee jiraata akkam. Ani nagaa jira yaada kee malee maa turtare. Si jalaa ture dhiifama. Rakkoo hin qabu. Garuu anis ati rakkoo baay'ee keessa akka dabartee dhuftu nan beeka. Tole lubbuu kun. Bareeddus iyya akkana itti si yaada osoo beekte. Hawwi. Hawwi. Dugda isaa deemtee gurbichaan kuttu. Garuu siin jaallattee deemtee maaltu na ana maaltu aarsa? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un suuraan as gubbaatti agartan kuni haadhaa fi ilmoo guyyaa takka keessatti lubbuun isaanii dabreedha gadda hedduu onnee nama cabsu godina Harargeetti guyyaa Jum'aa haadhaa fi ilmoon tun Jum'aa salaatanii jechuudha karaa mana isaanii yeroo deebi'an nyaata nyaatanii haati ilmoo isii dura gabbaatee alatti kuftee hoomacha afaan keessaa yaa'uudhaan alatti kufte jechuudha ilmoon tun ammoo iyyitee ganda ollaafti dirmachiiftee haadha isii futee gara hospitaalaa yeroo fuutu haati yeroo san battaluma sanitti lubbuun isii dabree ilmoon isitti aansuudhaan afaan isii keessaa hoomacha
ce'aa ilmoon tunilleen duute waan hedduu onnee nama cabsuu fi waan hedduu garaan nama raasuudha. Please obboleeyyan kiyyaa namni adawii dhabee hin jiru warri hulaa teessan cufachuu hin dandeenye yookaan ammoo nyaata haala dhiifattanii deemtanii please of eeggannoo guddaa taasisaan isin jaammaaleef jennaan ilmi namaa hedduu badee jira yeroo ammaan tanaa kana kun gaa shakkii takka malee wanti haadhaa fi ilmoo tana guyyaa takka keessatti gatee nyaanni isaanii summaa irraa kan keejjiitii yaadaan parsanaalii jechuudha. Yaada keessan koomentiira naa barreessaa godina Harargeetitti qorattoonni poolisii yeroo ammaan tanaa kana gadi fageenyaan haadhaa fi ilmoo tana du'aatii isaanii mikinaata wanti ta'e maali jechuudhaan qorannoo guddaa gaggeessaa jiranii rabbiin haadhaa fi ilmoo tana jannatatti isaan haa qananiisu lubbuu isaanii jannata rabbi haa qananiisu jenna. Inna lillahi wa inna ilaihi raajiun jettanii koomentiira barreessuun dagatina. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kooppi linkii sheer post godhuun dagatina. Barichi kun namni bakka hayawaanaa gadi ta'aa jira namni yaaduu dadhabee jira gidii kana keessatti baay'ee garaa walitti jabaannee jira. haa ta'u malee fiigachuu keessan akka hin daganne yeroo kamiinuu taanaan. Inshallah hiree ijoollee kanaan laabsooti. Waa ijoollee dubbataa irra boodaan taakee dibittee rumte amaanitti bubaarii geessetti na rumtiisu. Dhageessaa yoo karaa biraatiin dhufte immoo tasgabbaa'ee na dhaggeeffadhu ana boleessa keeti. Dhaggeeffadhu doktor. Waa'ee fuchuu amaan siifanii ilaalaa. Amaan siifanii ilaalaa warra irratti fuudhe taanaani yeraasu guddaa inoon jedhan immoo ana yaada kooti barla. Dhageesse guddaa isaati. Mucaan kun immoo haati shanee kun ijoollee kanatti gatii kabalteetti. Ijoollee kanatti dhiisi. Ija rabbinaa kenneen kana arge doktor. Mana hidhaatti deddeebitee isa siin ifatamaa anu dhaqee ifatamee doktor. Mucaan argee tokko wajjin dhaqee ilaalee ifatamee haga dhaqee gaabbee dhaqee ilaaleeni amaaniin daalachaa'eenis gatii guddaa kafalan ijoollee kanaaf jarri kun. Abbummaan amaan ijoollee kanaaf kafalee guddaadha. Haadhummaan siifan silaa waayinaadhaan dubbatamu. Waayinaadhaa gonkumaa hin madaalamu amaanii walitti madaalu kan siifan. Ergaa dhagaaniin jedhe waa tokko weensitti magaalaa. Doktor siifan ijoollee kana fudhattee gara Kaanaadaa deemtu hin jiru biyya Ijipti keessatti jala muriiti. Tokko qabadhu. Qabadhu. Amaanis immoo biyya Ijiptitti deebi'ee abuutu waan dubbadhin deema. Biyya Ijiptitti deebi'ee abadan wallaahi guyyaa lama hin jiraatu karchallee gala. Waan argine beenna kanaan dura. Eessaan isa galu eessaan amaan biyya Ijiptitti deebi'uu hin danda'u. Amma ashaaraan irraa ka'utti. Baaftuun jiru maa inni? Ijoollee kana dhamaasuu dhiisanii. Ijoollee kana of qabanii. Amaanis yoo fuudhe yaa siifu dhaggeeffadha. Yoo fuudhe dantaa isaati jedhiiti. Ciniinnattee adda geesse ijoollee keetiif. Ijoolleen kee kun ijoollee qalbii miti. Ijoollee namni bakkeetti hawwudha. Erga haadhummaadhaan gatii kanatti kafalte ijoolleen kee kun gara Kaanaadaatti achi baanu babooleem. Birrii kaa ispoonsaraa sana yoo jala jiraatte Abdul uummata Oromoo irratti asitti kenne kunoo Dr. Asliin ni jira. Siifalittis hin kennamu. Waan isin dhubu keessaa wanti kun paartituudha kaleessa paartii waan isa gadhiiseen ture jarri kaleessa ilaalle viidiyoo kaleessa deemtanii ilaaluu qabdu. Gara biraatiin immoo abbaan manaa immoo dhufee waan kana jedhee jira. Gennaallee gosa gennaallee maa walitti keessinna nu ilmoollee walirraa dhallee jirra maa dharallee walirra kenna yoo haasoyne dhugaa haasoyne maa walii fayyifne yoo walii ta'ullee baanne nuti ilmaa walirraa qabne ani abbaa gaariillee haa ta'uu baadhu siigalee haa isiillee fayyaduu baadhu haa na fayyaduullee baadhu siigalee miti ani isiillee miine isiinillee nan miine garuu ammootiyyuu hayxi jirtu namni kun gaafa an biyya galurraa hedduu isii kadhadheen siifuu sibiilaan na arrabse jetti sibiila garaa keessa jiru rabbi arraba kiyya na haalu gaamu an jecha takkitti jedheen jecha tana ammoo abbaa hujuuti atii fi aslii fi abbaan hujuun beeka gorsa gorse an osoo waliin jirru waggaa sadii anaaf siifuu wajjaan ba'uun har'a wajjaan hin baane waggaa sadii guunnee jirranu eega gargar uyyuu baan siifuu xabaasaa tana anaaf jecha argatte anarratti argatte gorsa wal gorfanne mana keessa teennee algaarra waliin ciifnee nama kana haasoyne ani taasa isii bira ciiseeti siifuu anaaf jecha xabaasaa kana argite anaaf jecha gizee takkarrallee lamarrallee ilmaan tiyyaaf jecha xabaasaa kana agarte siigalee yoo anaanillee garagara baate dhiiruma akka kiyyaatitti heerumta dhiiruma akka kiyyaa waliin jiraatta borga namallee gaafa haajaa ofii sirraa bahe namni sun haga haajaa sirraa qabu si jaalata waa siin hin jedhu gaafa haajaa ofii sitti fayyadamee sirraa bahe waa siin jedha xabaasaa kanaan si arrabsaa siifu anumaaf si walii wayyaa jedhee isii kadhadheen karabbi natti argu jecha takka ani jecha isiin sibiila of keessaa qabda ani amma booda si waliin hin jiraadhu jiraachuu hin barbaadu jedhu kana yoo ani siin jedhe rabbi addunyaa keraa na hongeessu lammata ani ilmaan tiyyatti illee na jamu sitti illee na jamu jireenya tiyya keessaa bayi jedheeni jireenya kiyya keessaa isii baasee hin jiraanneen
ani wanni ani jireenya kee isii keessaa itti bahi isii naan jettee takkarra lamarra bilook na gootee nikaaya narraa buusi naan jettee eegaan biyya gale adaamaa na fiddee adaamaa osoo an taa'u jiru bilook na gootee ani sumuna harkaan qabu gaddeebi'ee abbaa shee waliin beeljeem jiraata hin beeyta abbaan ijoollee mubaarakillee namoonni keessa jirtan namni sun kadhatee siifu akkanaa miti mucaan kun marii siin ga'e keeniyaa deemee achirraa yoo kana sirreeffanne siin jedhee si gaafate abbaa mana keetiiti abbaa ilmaan keetiiti marii kana waliin mari'adhu maaliif bilook goota bilookiin maaliif wal barbaachisiisin nama guddaadha har'alleen guddattanii an ammootu isin jedduu jira akka abbaatitti an abbaa keessani isaafilleen dubbadhu siifilleen dubbadhu jedhee waliin nu araarse san booda narraa taa'uu diddee ammallee hin galle wal dubbis ilmaan umatii na dubbisiisi hin dubbisiisu maal irraa qabda ilmaan achi atammallee eegagalte hoteela irra deemtu dhalaa fuutee olii gadi hin deemtu ka rabbi natti argu anaa fi rabbi xoof argaa ani karaa keessaa yoo deeme magaalaa tana keessa yoo deeme ilmaan tiyya maqaa ilmaan tiyyaatiin ani riskii ilmaan tiyyaatiin si galee makiinaallee yoo yaabbadde osoo guyyaa takkallee lamallee taate abbaa shaneeti jedhee namni narra tara kabajaa qaba si galee anaa miti ani hin arganne kabajaa kan ofii barbaadeetii miti rabbi tunaa kenne hawaasni kun na beeka wanti xiqqoo karaa keessa dalagaa deemuuf ofittuun saalfaddaan si galee akka isiin na yaaddusan lakkisiifu namni waan kana maqaa nu balleessee anaaf si walitti nu oofaa jira haasawa namaa kan nallee nurraa dhiisan hoteelallee akkana namsi. Oruuta balleessaan abbaatee ammallee hin baramne jarri lamaanuu walirratti deebi'anii walirratti haasa'aa jiru. Isiinis akkasaa suuftee innis akkasaa haasa'aa jira. Abbaan balleessee eenyuun kan jedhamaa jiru beekamu isii irrattis rakkinni guddaan jira jedhamee kan haasa'amu jiru jira. Waan sanaas irratti haasa'uu hin barbaadu. Garuu wanti kun yoo qulqulluu ta'e boraasa'uun keenya nafu sagantaa haaraaf qabanii kanuma fakkaata. Sagantaa biraataan boodatti deebinutti. Isin eenyuun ani aansuudha sagantaa haaraaf qabanii kanuma fakkaata. Sagantaa biraataan boodatti deebinutti.